እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ ወደ አእምሮ ይመለሰን። እውነት ወደ አእምሮቻችን ይመልሰን እግዚአብሔር። አረ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ፈጣራችሁን አመስግኑ በቃ። እና ስለ እግራችን እስኪ ስለ ብልቶቻችን ስለ ሁሉ ነገራችን ሀብት ስንቶቻችን ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው? አካል ጎደሎ ሆኖ እንደዚህ በቃ ልብ ሙሉ ሆኖ እግዚአብሔርን ካመሰገኑ፣ እኛስ እናንተስ ጤናማ የሆናችሁ ሰዎች እስቲ ዞር ብላችሁ ወደ ራሳችሁ ዞር ብላችሁ እስኪ ሰው ያለሽን ታዩ ምኑ ጉድለትሽን ታይና እስቲ ራስሽን በቃ ያለሽን ሀብት አይተሽ እግዚአብሔርን አመስግኒ እህቴ ወንድሜ። ያለን ሀብት በቃ አንደበታችን እኮ ሚላሳችን እኮ እግራችን እኮ ስንቱን ቆጥረን የእግዚአብሔርን ሀብት እንጨርሳለን። ይሄን ሁሉ እንገዛለን ብንል አንችልም። ብንገዛ አርተፊሻል ነው የምንገዛ። አሁን ጥርስ የሚያስተክሉ ሰዎች ማለት ነው ኦሪጂናሉ ሲወጣ ጥርስ የምተከለው ለጊዜ እንጂ በኋላ ይረግፋል፣ በኋላ ይወጣል። እግዚአብሔር የሰጠው ግን ተፈጥሯዊ እግዚአብሔር የሰጠሽ ግን በቃ ጤናማ ሆኖ ነው የሚያገለግልሽ ማለት ነው። እና ፈያሶ ቀም ነው ሜቃን ኬኛቱ ዋቀዩ ገለቴፈታ ባየን ኬኛ jecha namni nuun jedheen waan namni nu godheen waan namni nu miidheen cabasa kaleessaa dudduubatti yaadannee akkasuma immoo namaan miidhamnee akkasuma rakkina dabarsinee akkasuma dhibeellee ta'u waan nuti garaagaraa jireenya namaa keessatti macheem namni nama ta'e dhalatee otoo hin qoramiinan darbee hasga'e namni jedhu yoo jiraate injiru ani akka kootti inamanu jechuudha. sababinsa dhala namaa kamirrayyuu qorumsiin gahaa jechuudha. tarii yoommoo lakkanin qorumsuun kan jedhamu biyya lafaa irratti hin argine yoo jette immoo tarii jireenya namaa keessatti nama mudachuu waan danda'uuf eenyumtuu nan qorama jedhee qoramuu barbaadee miti. ግን dhalli namaa biyya lafaa kanatti qorameetu kan darbu jechuudha. so challenge qaba jechuudha biyya lafaa kana. kanaaf እና har'a iddoo jirtuuf dammaqxee akka of ilaaltu barbaada. anis of ilaal baqa jechuun qaamni isaanii buletiin kun lukti ishii hin hojjet dhaabattee deemtu akka argitan kana akkaataa kun akkuma suura kanarratti argitan kana isumaaniyyuu waaqayyoon galateeffatti. namoonni baay'een jechoota garaagaraa yeroo ishirratti darbatan ishiin garuu jecha kana osoo hin ta'in jecha abdii ofirratti dubbatti jechuudha. waan abdii qabu ofirratti dubbatti jechuudha. እና waan waaqayyo ishee ammarroo miti kan ofirratti dubbattu jechuudha. baay'ooliin isaanii jechuudha. dubartii jabdu tokko nan beeka maqaan ishee amma afaan kiyya keessaa dhufuu didee jechuudha. baay'ee jechuudha hojjettee akkamitti akka ishiin hojjettu qeeshii bareechitu ndee ani shoo filaalee ndawum interview taateetti dubartiin kuni gaaf tokko qabadhee nan dhufa jechuudha. jechuun obboleettii kana qabadhee nan dhufa. egaa meeqaan keenyatu osoo fayyaa qabu waaqa galateeffata, osoo fayyaa qabu immoo meeqaan keenyatu waaqa namaarrara. kanaaf obboleettii kiyya namoonni baay'ee namoonni biyya kanaa amma ilaalte ganama yookaan kiniinii qursii nyaatanii yookiin qursii dura kiniinii nyaatu yookiin immoo qursii booda misaarratti kiniinii qursii irratti kiniinii irbaata irratti kiniinii bakka xiqqaaf guddaan feestaaliin baateetu taa'a jechuudha. nuti yoo isin yoo akkasii baay'een keessan akkasii ani garuu mee kan mataa kiyyaan dubbadha. maaliif hinnaani ofin beeka malee isiniin akkatti jirtan hin beeku waan ta'eef ani garuu waaqayyoof galanni ulfinaa ta'u kiniini bowwollee yoo mataan kiyyallee ona dhukkube kiniini bowwollee liqimsuun jaaladhu kan sinni bu jechuudha. bakka naan ifadha ofirraa ifadha ማለት በቃ nagaa ኮራ jireenya ኮራ boqonnaa ኮራ ani kam dhibee miti ammana dhibee miti deemna irraa dheetanan ofirraa ifadha jechuudha. እና even jechuudha naafin dhufu jechuudha kiniini nyaachuun naan dhufu jechuudha. kun immoo kan nurraa ta'ee tokkollee hin jiru waaqayyotu nu gargaare. namoota kanarraa wanti adda nu godhu tuyyuu hin jiru. gargaarsa waaqayyo qofa, jabina waaqayyo nuuf kenne qofa. kanaafu isaan garuu osoo qabeenyaan qabanii osoo waan hundumaa qabanii rafanii boqotanii nyaatanii
qoma isaanii irraa buufatanii yeroo barbaadan dadhaban dhaqanii rafanii namoota biyya hojjennu kanaan siniin jedhaa bar nutiin garuu warri hojjennu dirqama keenya dhaabannee sa'aatii 24 hojjennaa oolla jechuudha. Ana biraa boqonnaan hin jiru gaa isin biraa boqonnaan jiraate ani hin beeku na yeroo hundumaa dinqii hojii waaqayyoo na ajaa'iba ani eenyudha jechuudha. Namoota kiniinii nyaatan kana laalee ani soo fooniin uffadha ani soo lubbuun fooniin na keessa jira lubbuun fooniin wal keessa jira ani eenyu maalan ta'e namarraa adda maaltu na godhe situ na gargaari sirraa naaf ta'e jedhee waaqayyoon galateeffadha. ባይ መቆጣጠር ካን አልችልም ማለት ነውና ስለ እግዚአብሔር ሁለታ ሳስብ ማለት ነውና ስለ ጤናዬን አስቤ ከአጠገቤ ስንት መድኃኒት እየበሉ ደግሞ እረፍት እያላቸው እያረፉ እንደፈለጋቸው በልተው እንደፈለጋቸው እረፍት ወስደው ግን ጤናማ አይደሉም ሰዎቹ። እኔ ግን እረፍት ሳይኖረኝ ምግብ ሳስፈልገኝ ጊዜ ወስጄ መብላት ስችል ግን ደግሞ በጣም በስራ ቢዚ ሆኜ ወይ ተርቤ አልፎብኝ ወይ ደግሞ በቃ ሰዓቱን አሳልፌ ነው የምበላ እና እኔ ግን ምንድነኝ እላለሁ። እኔ ግን ምንድነኝ መልሱ ግን እግዚአብሔር ስለረዳ ብቻና ብቻ እና እግዚአብሔር ስለረዳኝ ብቻ ነው ቆሜ መስራት የቻልኩት ማለት ነው። ከኔ የሆነ አንድችም ነገር የለኝም እና ስለ እግዚአብሔር ውለታ አስባችሁ እንደው ስለፈጠራችሁ አምላክ ቆም ብላችሁ እስቲ የውጩን ተይና ወደ ራስሽ ተመልሰሽ እግዚአብሔር ያደረገልሽን አስበሽ አመስግኒ እህቴ። ማርጉምጉም አቁሚ እስኪ ዛሬ ያደረገልሽ ባንቺ ላይ የተደረገን ተይና እግዚአብሔር ያደረገልሽን አስበሽ አመስግኒ። በምስጋና ውስጥ በረከት አለ ድል አለ በምስጋና ውስጥ ኡጋኒ ስንቲም ገለቴፈቹ ከሰሞይ ይቸጅር ቡሎኒ ኬኛ ቃምኑ ሳኒ ሂርዱ ኦሶ አከስቲን አበተኒ ዋቀዮን ገለቴፈተኒ ኖገሩ ዋቀዮን ገለቴፈቹን ኑት ሂርዳታ ይቹዳ ከናፍ ማልቱ ተኤ አና ማልቱ ተኤ ቢልሽን ኳቺ ጅራ ጀቸ ነማ ዲስ ዮምዩ ነምኒ jabaatee yoo hojjettes dadhabdee yoo hojjettes jecha sirra kaawwan dhiisu jechuudha. Kanaaf boloota keen qaamaan hir'uu lukaan deemanii hojjechuu hin dandeenye ijji isaanii arguu kan hin dandeenye garuu አንደበታቸው ስላልታሰረ አንደበታቸው በቃ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያመስግነው። afaan isaanii arrabni isaanii waaqayyo guddisee galateeffata. Isaaniif mumoo algodhe waaqayyo tsaggaa ayyaana kenneef nama kaaseef jechuudha. Simmoo suma mataanumti kee hojjette akka of dandeessu. Ati immoo mataanumti kee warra qaamni hir'u kana ilaaltee waaqa akka galateeffatuuf garaagarummaa kana godheedheen ani yaada jechuudha. Inna har'a galateeffachuu ofitti deebitanii of ilaalu waa waaqayyo isinii godhe yaadu. Buloota ija hin qabne, buloota harka hin qabne, buloota luka hin qabne, buloota baanii galuu dadhabanii jedhan achi keessaa ati nama taate achi keessaa ati waaqayyo araara si baay'isee dhaabattee jiraattee deemtee kanaaf waaqayyo galateeffadha. Uumaa keessan galateeffadha isinii jechuu barbaada. Baay'ee waan ajaa'ibdee fi egaa kun beektanii viidiyoo asirratti qabuun hin danda'amu. Jechuun saayilentii irra kaayatanii suura obboleettii kanarratti fayyadame kanaafi naajaa ibeenanis sagalee waraabee sababiin isaa meeqan keenyatu obboleettii kana fakkeessuun ማለት obboleettii kana kan fakkaatan hedduumina sana jiru jechuudha. Kan warra fayyaa qaban caala waaqayyo galateeffatan. Kanaaf otoo fayyaa qabdu ati kan waaqatti gungumtu ani kan waaqayyotti gungumu. Kanaafu deebinee waaqa keenya dhiifama gaafanne fayyaanaa kenniteef galanni siif haa ta'u jennee wanta qabeenyaa mee of mataa keenya qabeenya rifeensa mataa keenya hanga qaama amma qeensa miila keenyaatti kun qabeenya kan waaqayyooti. Kan hundumaa laallee waaqayyo galateeffachuu sanarra jira jechuu barbaada bullata kiyyaa. Naaf eebbifamaa baay'ee sin jaaladha sin kabajaa yaada koo dogoggora soon qabaadhe komantii keessanii naa kaa እና ተባረኩልኝ በርቱ ጠንክሩ እግዚአብሔር ሁላችሁም ይጠብቃችሁ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ በሰላም ቆዩልኝ።